Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa baasee egaa kana booda nagaa fi gammachuutu nuuf ta'e. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan baga ayyaana yaadannoo dhalachuu haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam nagaadhaan geessanii eebbi kadhannaan araarsummaa eegumsi haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii nurraa dambanii Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos waadaadha sagalee nutti araaramuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Dhalachuu haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Namoonni yookaan amantaan tokko haadha Waaqayyoo dubaroo Maariyaam waan caalaatti kabajan isinitti fakkaate isheen sanyii namaa miti humna olitti humna Maariyaamiiti jedhu. Isheenis garuu sanyii namaatti kan argamtes hidda Daawitirraahi. Kitaabni qulqulluunis kanuma ragaa baha. Haaluma kanaan kunoo firii kee Elsaabeet jedhamuun ishee Luqaas 1:35 gooftaan kan fudhate yookaan uffate foon Abrahaam ta'uu irraa Ibroota 2:16 hiddi dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu lakkaa'amu sanyii namootaa keessatti lakkaa'amuu isaa. Maatiyos 1:1 kan jedhan hundinuu kan ibsan ishee gosa namaa ta'uu isheetti. Abboonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo garuu sadarkaa qulqullummaa olaantummaa qulqullummaa ishee yoo ibsan obboleettii ergamootaa jedhanii waamaniiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin dubaroo Maariyaam irraa akka dhalate ilaalleerra. Kunis hidda dhaloota maqaa abbootaatiin caqasame irraa kan hubannu dhaloota dubaroo Maariyaam jalqaba irraa yommuu ilaallu seenaa nama ajaa'ibuu fi kan adda ta'e arganna. Tikittaa fi Bartiiqaa kan jedhaman haadha warraa fi abbaa warraatu ture. Namoonni kun dubaroo Maariyaamii fi gara duubaatti dhaloota jahaffaa turani. Warra baay'ee sooressaa kun hafee hin jedhamne turani. Qabeenya guddaa haa qabaatan malee dhala dhabuudhaan yeroo dheeraadhaaf gaddaa fi Waaqayyotti boohaa turani. Baay'ina qabeenya isaanii irraa kan ka'e sa'a fi qotiyyoo isaanii gaanfa irratti warqee hidhaniifii ture. Akkasumaan gaddanii osoo jiranii guyyaa tokko abjuu nama ajaa'ibsiisu tokko argani. Abjuun isaaniis jabbii adii yoo mooraa isaaniitii baatu jabbiin sunis jabbii wal fakkaattu dhalaa deemuudhaan ja'affaa irratti garuu yoo addeessa dhaltuu fi addeessi kun ammoo torbaffaa irratti yoo biiftuu dhaltu argani. Iccitii abjuu kanaas baruudhaaf nama abjuu hiiku bira deemuudhaan abjuu isaanii ittiin himatani. Namni abjuu hiiku sunis daa'ima ni deessu. Jabbiileen fakkeenya daa'imaati. Dhaloota ja'affaa irratti kan addeessa argatan garuu kan hanga ammaa olitti dhalatan irraa daa'ima nama hundaa kan caalu ni deessu. Iccitiin biiftuu sanaa garuu anaaf hin ibsamne. Tarii raajaa yookaan mootii ta'innaa laata jedheeni. Isaanis waa'ee biiftuu sanaa yeroon haa hiiku jedhanii gara mana isaaniitti galanii. Kana booda dhalanii argatanii. Maqaa daa'ima dhalatees Heemaan jedhaniin hiikni isaas wareega koo argadheeraa naaf qaqqabeera jechuudha. Dirhaan immoo toonaa, toonaan Sinkiraan Harmeellaan ammoo Haannaa deesse. Haannaan ammoo Iyyaaqeemitti heerumte. Garuu dhala dhabuudhaan Taqxaa fi Barxiqaa irra gahaa ture. Suni deebi'ee Haannaa fi Iyyaaqeem irras gahe. Innis dhala dhabanii daa'ima dhabuu isaaniitiinis gadda guddaatu isaanitti dhaga'amee jiraachaa turani. Dhala dhabuu isaaniitiinis ilaalcha badaa namoota irraa
isaanirra gahaa ture keessaa tokko. Fakkeenyatti yoo ilaalle guyyaa tokko gara mana qulqullummaa kennaa kennuufi yoo deemanii lubni mana qulqullummaa suni isin ammoo Waaqayyo cubbuu keessaniin miti kan dhala isin dhowwate jechuudhaan kennaa isaanii harkaa fudhachuu dide. Kanaanis baay'ee gaddaa turani. Guyyaa tokko muka jala tahanii yoo bullalluun ijoollee isaanii wajjin taphatanii Haannaan argite. Yaa Waaqi kan bullalluu kanaaf dhala kennite anaaf dhala na dhowwatte ani uumamni koo dhagaa irratti laata jettee gaddite. Boostee kadhatte. Achumaanis maaloo yaa Waaqayyoo ilmoo nuuf kenniitii dhiira ta'uu qotee nuuf laatuuf hin jennu. Dubara yoo taates bishaan waraabdee qoraan cabsitee akka nuuf ergituuf hin barbaannu. Nuuf ergamtu hin barbaannu. Mana kee keessatti akka guddattu siif kennina jedhanii Waaqayyoon kadhatanii sana booda Waaqayyoon kadhannaa isaanii ni dhagahe. Haannaanis ergama Waaqayyootiin misiraachoon itti himamee ni ulfoofte. Yeroo Haannaan ulfa turtettis ajaa'ibni garaagaraa raawwateera. Haannaan hadaadaa Bersebaa jedhamtu qabdi turte. Hadaadaan ishee kunis ija tokko qofa qabdi ture. Yaa Haannaa Waaqayyo si yaadateera qabdi turte. Yaa Haannaa Waaqayyo si yaadateera natti fakkaata harmi kees gurraacha'ee hidhiin kees goggogeera jettee gara Haannaa yoo qaqqabdu iji ishee ifeefii jira. Hiika galatoo Maariyaam irratti dabalataanis mucaan eessuma ishee tokkotu du'e osoo boohaafii jirtuu yommuu siree reeffi isaa irra jiru qabattee boosutti gaaddidduun ishee reeffa isaa irra buhee gurbichis ol kahee nagaan siif haa ta'u haadha lafaa fi samii kan uume jedhee dhugaa baheera. Hiika galatoo Maariyaam irratti arganna. Kanarraa kan ka'e Yihuudoonni itti hinaafuutti ka'anii kuni osoo gadameessa keessa jirtu akkana kan godhe guyyaa dhalattee akkam nu godha laata. Kanaan dura sanyiin isaanii Daawitii fi Salomoon waggaa 40 nu bitanii darbaniiru. Kan dhalachuudhaaf jiru kun ammoo akkam nu godhina laata jedhanii itti hinaafuutti ka'anii tulluu Libaanoositti dhalachuu Maariyaam. Yihuudoonni waan itti hinaafanii fi Haannaan gaara tulluu Libaanoositti jalaa baqatte. Achumaanis Haannaan gaara Libaanosirraa dubaroo Maariyaam deessee dhaloota ishee kanaan ogummaa qabeessi Salomoon ilmi Daawitii akkas jedhee faarfatee fi yaa kaadhima koo Libaanos kottu roggee tulluu Hamaanaa irraa roggee tulluu Siinaarii fi Heeroom irraa iddoo jireenya leencota irraa tulloota qeerransaa irraas ilaali. Weedduu caaluu boqonnaa 4:8 yommuu Haannaan gaara Libaanoositti deessus namoonni Haannaa beekan gara tulluu Libaanoositti ishee gaafachuu fi waan nyaatamu hidhatanii yookaan qabatanii gaaricha irra ol bahu gaafataniiru. Kanaafis hanga har'aatti kunoo gocha sana yaadachuudhaaf caamsaa bultii tokkoo alatti bunni ni danfa, mulluun ni affeelama, daabboonis ni caba. Sirni garaagaraa dhalachuu dubaroo Maariyaam nama yaadachiisanis ni adeemsifama. Egaa dhalachuun ishee Addaamii fi sanyii isaa hundaaf fayyinaa fi abdii ture. Abbaa Hiriyaaqoos monokseen galateeffannaa yookaan qiddaasee Maariyaam barreessee yaa Maariyaam Addaamii yeroo jannata keessaa ari'ametti abdiin isaa sihidha jedheera. Yommuu abboommi Waaqayyoo diiganitti Waaqayyo dhala kee irraa dhaladheen si fayyisa jedhee waadaa galeefii waan tureef waadaa kana Addaam Waaqayyo eenyurraa dhalatee akka isaa fi sanyii isaa fayyisuuf ni hawwa ni abdatas ture. Kana qofa osoo hin taane abbaa Hiriyaaqoos fakkeenya hedduudhaan fakkeessee dubaroo qulqulleettii Maariyaamiin ni galateeffata. Biqiltuu jannataa kan keessaa fi alaanii daaleffamtee burqaan boolla bishaanii fi sihidha jedhe. Kunis cufamtee kan chaappeffamte jechuudhaan kan qulqulluun Efreem dubbate faana wal fakkaata. Isheen haala wareegamtootaati. Duuka bu'ootaa fi kabaja kan taate ergamootaafis obboleettiidha. Qulqullummaa
isaaniitiin fakkeeffamti waan ta'eedhaaf. Ameen galanni Waaqayyoof haa ta'u. Deessuu haadha isaa ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti ameen. Eebbii fi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam nurraa oolee haa bulu. Waaqayyo waadaa haadha isaa galee dubaroo Maariyaamiif jedhee nutti araaramu. Eegumsi kadhannaan araarsummaan eebbii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam nurraa oolee haa bulu hanga bara baraatti ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadawwaa akka tokko ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu.